ta'e eenyutu nurratti ka'a jennare. Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure. Warra Waaqayyo fo'ate eenyutu addeessare. Erga Waaqayyo akka warra balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'ee kan addeessu hin jiru. Eenyutu itti faradare. Erga Kiristoos Yesuus du'aa kaafamee immoo gara mirga Waaqayyootti argamee Waaqayyoon nuuf kadhatee kan isatti faradu hin jiru. Eenyutu jaalala Kiristoos itti gargar nu baasa. Girraan yookiis muddamni ari'atamuun beelli yookiis qullaa ta'uun sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a ree. Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu akka hoolota qalamuuf jedhaniittis lakkaa'amneera jirraa kan jedhu caafameera. Waan nu irra ga'ee hundumaatti karaa isa nu jaallatee moo'icha guddaa hin arganna. Duunni jireenyi ergamoonni Waaqa irraa warri bantiiwwan Waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jiru hundinuusi wanti humna argisiisuu danda'u jaalala Waaqayyootti gargar nu baasuu akka hin dandeenye ani beekaa jedha. Hin kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos galanniif ulfinni siif haa ta'u. Guyyaa har'aa yaa Waaqayyo araara keetiin gaarummaa keetiin dura kee waan dhaabbanneef maqaan kee kan galateeffameef kan ulfaate haa ta'u. Kiristoos Yesuus edana nagaatti nu bulchitee ganama kanas immoo ganama guddaa ganama yaa Waaqayyo gooftaa si wajjin qabannu gaarii kana waan nu barsiifteef maqaan kee haa ulfaatu. Kiristoos Yesuus amma sagalee kee kana dubbattu akka nu barsiiftu. Yeroo kana keessatti yaa Waaqayyo gooftaa humna hafuura keessa qulqulluu isa waan hundumaa gochuu danda'u gara saba kee gara ijoollee keetii warra amma nagaa jiranii kana kadhattu maqaa Yesuus Kiristoosiin fedha kee haa ta'u. Abbaa namni sagalee kana dhaga'u bakka jirutti dubbii kanaan ajaja baatu dubbii kanaan abileensa haa ga'u dubbii kanaan mootummaa diinaa mootummaa dukkanarree jechuu danda'u. Yaa Waaqayyo hidhaa ijoollee keetii ittiin hiiki yaa gooftaa ganama kana mootummaan kee inni dhugaan inni ifaan guute sun nu gidduu haa deddeebi'u. Maqaa Waaqayyo kan abbaatti kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti hojii diinaaf karoora isaa hundumaa hidheera bara baraaf kan hidhame haa ta'u. Sagantaa guyyaa har'aarra waaqeffannaa ganama kanarra bakka iddoo jiru hundumaattis maqaa Yesuus Kiristoosiin ajandaa keenya karoora keenya hundumaa Waaqayyotti kennachuu keenyarraa kan ka'e hojiin diinaa akka inni cabu mootummaan dukkanaa akka inni diigamu kadhadheera maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessatti dubbii akka jiru irratti isinitti dubbadha. Jireenya Waaqayyoo wajjin jireenya jiraatamu dubbata sagaleen kun. Jireenya Waaqayyoo wajjini. Iddoo kanarratti maal jedhee dubbata namni Waaqayyoo Phaawulosi warra Roomaatiif yeroo barreessu boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti akka jedha. Yesuusitti namni amanee firdii du'aa jala hin jiru jedha. Yesuusitti yoo amantan firdii du'aa jala hin jirtan. Yesuusi furamuu dhiifamuu cubbuu isiniif kenne. Nuti warri akka fedhaa hafuuraatti jiraannu jireenya Yesuus Kiristoos kennu keessa jiraanna. Lakkoofsa 10 irratti immoo akka jedha. Dhagni keessan sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'e iyyuu sababii hafuurichaaf immoo hin jiraattu jedha. Hafuurichi jireenya isiniif kenna. Hafuura kanaanis nu ijoollee Waaqayyoo jedhamna. Hafuurichi hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nu ba'a. Lakkoofsa 17. Ijoollee isaa erga taane waan hundumaa isa biraa argachuudhaaf jirra. Waaqayyo ilma isaa isa gati qabeessa erga nuu kenne waan hundumaas immoo isaa wajjin tola nuu kenna. Dhiphinni keenyaa fi gidiraan keenya dadhabbiin amma si'anaa kuni ulfinaa fi eebba safara hin qabne sadanuu sana nu baachisa jedha iddoo kanarratti. Ergichi bal'aaf guddaadha. Sagalee Waaqayyoo bakka kanatti waan inni nu barsiisu nutti dubbatu ergaa bal'aadha jechuudha. Egaa ittaan fufa. Sagalichi maal jechaa jira? Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa jalqabee sagaleewwan akkasii kana argitu jechuudha. Itti fufna. Lakkoofsa 17 irratti akka jedha. Ijoollee isaa erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Dhiphinni kun eebba safara malee caalaa baay'ee sana nu baachisuudhaaf nu qopheessa. Hafuurichi nuuf kadhata. Hafuurichi nu gargaara. Hafuurichi kadhannaa nuyi kadhachuu hin dandeenye nuuf kadhateeti gara abbaatti nu buta. Lakkoofsa 28 hafuurichaan ulfinicha bira geenyeerra jedhee dubbata. Fakkeenyaaf Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 dhaqeen dubbisa. Isa gara dhumaarra jiru kana. Akka jedha lakkoofsa 28 irra. Gara dhumaarra. Warra yaada isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan gaheera jedha. Waamichii fi gara Waaqayyootti dhufuun
ulfinni jireenya waaqayyoon wajjin nuyi qabnu jireenya adeemsi waaqayyoon wajjin nuyi qabnu eessatti nu fida jechuudha gara ulfina Kiristoositti nu fida gara ulfina waaqayyootti nu fida jedheeti ulfina waaqayyoo keessa nu kaa'eeti darba namni waaqayyoo kun egaa nan darba gara ergichaatti ergaa kana irratti maal jechaa jira sagal mata duree keenya maal jenne jireenya waaqayyoo wajjin jenne jalqabne jireenya waaqayyoo wajjin maal akka fakkaatu gaarii godhee fakkaa innis isaan dubbachaa ooledha firdiin itti faradamu hin jiru Yesuus wajjin barbaraaf moo akka fedha hafuurichaatti deddeebi'u dhagni isaanii sababii cubbuutiif du'aa yoo ta'eyyuu sababii hafuurichaaf immoo hin jiraatu hafuurichi isaan geggeessee gara gaariitti isaan baasa ijoollee waaqayyoo akka isaan ta'an isaan taasisa ijoollee isaa erga ta'an immoo waan hundumaas isaa wajjin hin kennaafi dhiphina keessatti isaan gargaaree ulfina safara maleetiif isaan qopheessa hafuurichi nu keessa jiru kun nu kadhatee nu gargaara hafuurichi ulfinaan nu gahaa jechuudha kana hundumaa dubbii akkasii kana of keessaa qaba waan namni waaqayyoo Phaawulos boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee amma 28 taasisa ergichi afaan Ingiliffaatiin mana dubbisa boqonnaa 8 lakkoofsa 31 hanga 39 kan jiru ergichi yaada akkasii of keessaa qaba the security and the assurance believers have in their relationship with God through Jesus Christ jedha Yesuus Kiristoos keessatti waan lama jechuun gurguddaa lama jiru security and the assurance jedha addana irratti amantoonni warri waaqayyoo wajjin jiraatan inni sadaffaan relationship jira security assurance relationship inni gargummaa irratti kan jiru with Christ jedhee xumura waaqayyoo wajjin Kiristoosii wajjin tokkummaadhaan jaalalaan yommuu jiraannu isa duukaa yommuu boonu tokko security yookaan immoo eegumsa addaa arganna lammaffaan immoo gaarantii yookaan immoo wabii qabnaa jechuudha gooftaa bira yommuu jiraatan jireenya waaqayyoo wajjin gaarantii yookaan immoo wabii qabda eegumsa waaqayyoo jala jiraata gooftaa wajjin deddeebita eenyu wajjin Kiristoosii wajjinis moo jirtaa jechuudha eegumsi waaqayyoo amansiisaadha eegumsi waaqayyoo yeroo hundumaa amansiisaadha yeroo hundumaa hin shakkamu yeroo hundumaa achuma jira kanaaf tuqaa gurguddaa afur isinitti dubbadheetan dhaaba kutaa kana keessatti maal jedha lakkoofsa 31 irratti God is support jedha God is support inni jalqabaa kutaan kun maal barsiisa maal dubbata waa'ee gargaarsa waaqayyooti tokko jettanii namni waaqayyoo wajjin jiraatu jireenya waaqayyoo wajjin eegumsa qaba gargaarsa qaba jettu waaqayyoo wajjin yeroo jiraatan gargaarsa waaqayyoo keessa deddeebitu God is support gargaarsi waaqayyoo guddaadha God is for us who can be against to us jedhe dubbata eenyutu nurratti ka'a eenyutu nu morma who can be against us eenyutu nu morma eenyutu nurratti ka'a because God with us always all the direction waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu wajjin jira yeroo hundumaa karaa hundumaan amen all the time all the direction Christ is with us waaqayyoo qorumsa keessatti irraa keessatti Kiristoos nu wajjin jira jedhu God is supporting jedhu gargaarsa waaqayyoo dubbata lakkoofsa 31 tokko irratti maal jedhe dubbata kana hundumaa irratti waaqayyoo gara keenya erga ta'e jedha waaqayyoo gara keenya erga ta'e eenyutu nurratti kaa'ee jedha konfiidensii yookaan immoo amanamummaa konfiidensii qabaachuu isaa argisiisa ofitti amanee dubbachuu eenyutu nurratti kaa'aa jennaare jechuu maal jechuudha kan nurratti qabu yoo jiraates humna hin qabu kan nurratti qabu yoo jiraates aangoo hin qabu jechuu isaati egaa kutichi divine support and the protection believers waa'ee maal dubbata waa'ee gargaarsa sadan tokko waaqayyoo gargaarsa waaqummaa nama wajjin jiraachuu gargaarsichi immoo amantoota kana maal gochuu tiksuu eeguu protection jechuun irraa eegumsa amantoonni qabanii dubbataa jechuudha humni waaqummaa naannoo keessa marsee akka jiru amanuu beekuu qabdu fakkeenyaaf nan dubbisa macaafa faarfannaa 118 lakkoofsa 6 irratti maal jedha waaqayyoo gara keenya erga ta'ee namni maal gochuu danda'a jedha Daawit waaqayyoo gara kootii waaqayyoo na wajjin jira namni maal godhaa jedha atiin caaltaa atii guddaadha atii hundumaa olii jechuu isaati namni waaqayyoo wajjin jiraatu yeroo hundumaa eegumsa waaqayyoo jala jiraata kanaaf ni jalqabaan waa'ee gargaarsa waaqayyoo dubbata lammaffaa God is sacrifice lakkoofsa 32 irratti ilma isaa nuuf kenne kun immoo aarsaa fide aarsichi fayyina fide kennaan nuu kenname kun ilma isaa duukaa wanti hundinuu tola nuu kenname waan hundumaas qabna Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti waaqayyoo ilma isaa biyya lafaaf kenne jireenya ittiin haa qabaataniif jedha iddoo kanatti sagalicha yommuu argitan egaa God is sacrifice jedhu aarsaa waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nuu baasee dubbata lakkoofsa 32 waaqayyoo ilma isaa utuu hin mararsiifatin hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaas immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennuure jedha waaqayyoo ilma isaa aarsaadha jechuudha kun waaqayyoo gatii keenya baasee waaqayyoo nu gargaare waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos ba'aa keenya nu baate isa jiru keessaa qaba warra waaqayyoo fudhate eenyutu addeessuu danda'a erga waaqayyoo akka warra balleessaa hin qabneetti isaan lakkaa'ee kan addeessuu danda'u hin jiru jedha eenyutu itti faradaa erga Kiristoos Yesuus du'aa kaafame immoo gara mirga waaqayyootti abbaatti argamee waaqayyoo nuuf kadhate kan isatti faraduu danda'u hin jiru eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasaa jedheetu dubbata dinqii dhagaa sagalichi God is sacrifice gargaarsi waaqayyoo guddaadha jennee darbine lammaffaan aarsaan waaqayyoo waa'ee keenyaaf karaa Yesuus Kiristoos nu kaffale cubbuu jalaa du'a jalaa baase garbicha cubbuu garbicha biyya lafaa garbicha foonii fi ergamaa cubbuu jalaa ta'uu jalaa baane ergamoota Kiristoos warra waaqayyoo barbaadan jiraatan warra waaqayyoo lallaban hojjetoota waaqayyoo kakuu haaraa taane jechuudha sadaffaa justification kan jedhu jira lakkoofsa 33 irratti qajeelummaa fi hadheessa jira raashinisis ende akkoisari hadheessaan immoo jira qulqullummaa keenya jira qajeelummaa keenya jira isaan hadheessutu immoo jira fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti kakuu moofaa keessa gaafa fudhatanii ilaaltan waaqayyoo gara Iyyoob dhufee Iyyoob kan akka kootii kan akka Iyyoob kan nama ijoollee koo keessaa nama ani jaalladhu kan akka isaatii hin jiru jedha Iyyoob nama waaqayyoof bulee nama waaqayyoon sodaate ture seetanni garuu isa hadheessee jira waaqayyo Iyyoobii qajeelaadha seetanni immoo Iyyoob gaarii miti jedhee isa hadheessa yeroo hundumaa biyya lafaa keessa gaafa jiraannu kana gidduu akka jirru beekuu qabna waaqayyo qajeelummaa akka waamu seetanni immoo hadheessaa fi balleessaa akka ta'e beekuu qabnaa jechuudha kana gidduu yommuu deddeebinu gaa sirriitti of ilaalaa adeemudha who God is chosen jedhee dubbata warra waaqayyoon fo'amtanidha isin jedha Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 irratti waa'ee Yesuus Kiristoos isin anafannee anatu isin fo'atee dhattanii akka jiraataniif iji keessanis akka jiraattuu fi ani isin kaaseera jedhe Yesuus Kiristoos ani nagaa akka qabaattaniif ija akka godhattaniif iji keessan biyya lafaa akka guutuuf ani isin kaaseera jedheeti dubbata
bakka kanatti who God is chosen. Gaa waaqayyoo kan isaan fo'atee fi waaqayyoon kan fo'aman kun maal ta'u ija godhatu biyya lafaa guutu horaa adeemu baay'achaa adeemu aangeeffamoodha jechuudha. Kana malee waaqayyoon kan ergamanii fi kiristoosiin kan bobba'anidha gara hojiitti. Nama waaqayyo bobbaaseef nama waaqayyo karaa buuse immoo diinni haalli iddoo karaa dhaabuu hin danda'u. Roomaa boqonnaa 4:25 irratti akka jedha. Yesuus daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka qabaannuufis du'aa kaafame jedha. Yesuus irra daddarbaa keenyaaf du'atti dabarfamee kenname. Qajeelummaa akka qabaannuufis du'aa kaafamee jedha. Isa kana kan hin dubbatu. Qajeelummaan waaqayyo namaa kennu amantii irraa dhaabbata gara amantiittis nama keessa jedhamanii didamni waaqayyo akkas justification 33 irratti isa kana dubbata jechuudha. 33 irraa kennan dubbisa maal jedha laata. Warra waaqayyo fo'ate eenyutu addeessaree jedha. Waaqayyo erga nu fo'atee kan nu addeessu hin jiru. Yoo nu addeesses homaa nu miidhuu homaa nu balleessuu hin danda'u. Kiristoosiin qajeelotaaf toloota taatan jedha. Qajeelummaan keessan hojiidhaan humna ofii keessanii fira qabaachuu keessanii dhamaatii ofii keessanii tun ta'ini kun hundumtuu waaqayyoon karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos isiniif laatame qajeelummaa keessanii jedha. Kanaaf kan nu addeessuu danda'u hin jiru. Lakkoofsa arfaffaa lakkoofsa afurratti akka jedha. Gidduu seenuu waaqayyoo argisiisa 34 irratti. Kiristoos Yesuus Kiristoosii gidduu nu dhiqe. Kiraayistis intercession jedhama kun. Waaqayyo Yesuus Kiristoos ilma isaatiin gidduu nu dhiqu lakkoofsa 34 irratti dubbata. Lakkoofsa 34 nu dubbisa. Eenyutu itti faradaree erga Kiristoos du'aa kaafamee gara mirgaa waaqayyo abbaatti argamee waaqayyoon nu kadhatee kan itti faraduu kan addeessu hin jiru jedhee dubbata. Sagalee maal jedha Kiristoos Yesuusii golgaa sana keessa karaa dhufanii abbaa bira akka jiraannuuf bara baraan akka moonuuf Kiristoos abbaa birattis akka fudhatannuuf ijoollee isaa akka taanuuf inni maal nu godheera. Inni nuu kadhateera. Mirga abbaatti nuuf argame jedhee dubbata. Ameen. Mirga abbaatti kan nu ergame Yesuus Kiristoosii gidduu nuu gale. Nuuf cubbuu gidduu, nuuf du'a gidduu, nuufi isa nu balleessuu barbaadu gidduu, nuuf hadheessaa keenya gidduu kan seene Yesuus Kiristoos akka ta'e. Intersection inni jedhu gidduu seenuu Yesuus Kiristoos. Haala keenya gidduu, dhukkuba gidduu isa nu hadheessuuf qajeelummaa gidduu ni ta'e gara qajeelummaatti nu deebise diinaaf cubbuu gidduu ni ta'etu cubbuu fi nu gidduu seenee gara Kiristoositti nu fidee jechuudha. Gara abbaatti nu fidee jechuudha. Kiristoos karaa dhiiga isaatiin nu qulleessee nu fayyise. Mirga abbaatti nuuf kadhate jedha. Nuuf argame nuuf kadhate. Mirga abbaatti argame mirguma abbaattis nuuf kadhate. Inni egaa gara mirga abbaattis erga argamee nuuf kadhate nus immoo mirga abbaatti warra fudhatamuuf jiranidha jechuudha. Lakkoofsa 5 irratti akka jedha. Inseparable love. Inseparable love jechuun jaalala addaan hin cinne. Jaalala lakkoofsa 35 fi 30 amma 39tti. Eenyutu itti addaa nu baasa jechuun jaalalli keenya itti fufaa. Inseparable love jechuun maal jechuudha? Jaalala hin cinne, jaalala addaan hin dhaabbanne, jaalala hin ittifamne, jaalala haalota irratti hin hundoofne. Eenyutu itti adda nu baasa? Nuyi isa wajjin moone, nuyi isa wajjin darbine, nuyi isa wajjin ceeneerra, nuyi isa wajjin humna godhan jedha. Haaleluyyaa 35 irratti isa kana dubbata. Eenyutu jaalala isaatti gargar nu baasuu danda'a? Bildaan beelli ari'atamuun Kiristoos itti adda nu baasuu hin danda'u. Egaa gara dhumaa irratti akka jedha victory through Christ kan jedhu jira. Lakkoofsa 37 irratti victory through Christ. Lakkoofsa 37 nan dubbisa. Waan nu irra ga'e hundumaatti karaa isa nu jaallatee Yesuus Kiristoos moo'icha hin arganna. Victory inni jedhu moo'icha jechuudha. Moo'icha arganna. Victorious. Fayyina, humna, ayyaana, moo'icha dhuma hin qabne karaa eenyu arganna? Karaa Yesuus Kiristoos. Victory through Christ. Karaa Yesuus Kiristoos moo'icha qabdu jedha sagalichi. Obboleessa koo sagalee biraa, dubbii biraa, ergaan biraan jiraachuu mala biyya lafaarra. Garuu kan moo'icha namaa laatu, kan nagaa namaa laatu, kan fayyina bara baraa namaa laatu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo qofa. Karaa isaa moo'icha qabdu. Waan isin irra ga'e hundumaatti karaa isa nu jaallatee Yesuus Kiristoos moo'icha hin arganna. Inni jedhu ana irratti sun hojjeta jechuudha.